Masrii fi Jibuutiin rakkoo nageenyaa naannoo galaana diimaa irratti mudachuu malu kamuu waliin ittisuuf walii galuu ibsan. Masriin erga Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argachuu qabdu ejjennoo ishee ibsitee booda fedha ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa mormuun biyyoota galaanicha daangessan irratti qindeessaa jirti. Dabalatasaa Darajjee Gonfaatu dhiyeessa. Masrii fi Jibuutiin bulchiinsi fi nageenyi galaana diimaa fi galoo galaana Eden itti gaafatamummaa biyyoota qaamolee bishaan kanaan daangeffamanii qofa ta'uu irratti waliigaluu isaanii ibsaniiru. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii roobii darbe kana daawwannaa guyyaa tokkoof gara Jibuutiitti imaluudhaan pireezidaantii biyyattii Ismaa'eel Omar Giillee waliin mari'ataniiru. Pireezidaantiin Jibuutiis hooggantoonni lamaan dhimmoota naannoo irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Akka pireezidaanti Ismaa'eel jedhanitti dhimmi naannoo hooggantoonni lamaan irratti mari'atanii galaana diimaa fi galoo galaana Eden kan ilaallatudha. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel akkasumas darii daldala idil addunyaa murteessaa ta'e galaana diimaa keessatti daldalli galaana bilisaa biyyoota kanneeniif akka tumsa cimsuu fi naannawa galaanaa kanneenitti tasgabbii mirkaneessuudhaaf waliigaluu isaanii beeksisan. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii gama isaaniitiin haala yeroo ammaa gaanfa Afrikaa fi naannoo galaana diimaa ilaalchise pireezidaantii Jibuutii waliin marii bal'aan taasifneerra jedhan. Biyyoonni lamaan galaana diimaa keessatti qormaata waloo irratti mari'achuu isaanis eeran. Pireezidaantii al-Siisiin haasaa isaanii keessatti qabxilee waliigaltee pireezidaantii Jibuutii waliin irra ga'an yoo ibsan daandiiwwan daldala idil addunyaa murteessoo ta'an irratti balaa nageenyaa fi bilisummaa socho'uu irratti aggaamamu kamuu shakkii malee akka morminu mirkaneessineerraa jedhan. Dabalataanis barbaachisummaa qajeeltowwanii fi bu'uuraalee nageenyaa naannoo eeguu irrattis waliigaltee irra ga'uu isaanii dubbatanii jiru. Masriin dhimma bulchiinsa galaana diimaa itti gaafatamummaa biyyoota qaama bishaanii kanaan daangeffamanii qofa akka ta'e yeroo ibsitu kun kan jalqabaa miti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii jechuun barbaachisummaa galaanni diimaa nageenyaaf qabu irra deddeebiin dubbachuu isaanii hordofee ejjennoon Masrii kun irra deddeebiin dhaga'amaa ture. Masriin fedha ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa mormuudhaan biyyoota naannichaa. Kaaniyyaan guddichi Ameerikaa xiyyaarota saatalaayitii fi misaayilota oomishuun gurguru Boeing damee isaa tibbana Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti banuu ibseera. Boeing Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa Johannesburgitti waajjira kan qabu yoo ta'u Itoophiyaan biyya lammaffaa Boeing damee isaa itti banedha. Hariiroon Boeingii fi daandii qilleensa Itoophiyaa xiyyaara bituu fi gurguruun ala Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaata? Waayillikoo Galaanaa Balaay dura taa'aa Fairfax Afrikaa duraanii fi yeroo ammaa hojii gaggeessaa olaanaa waldaa aksiyoona kaapitaalaa baankii daldalaa Itoophiyaa kan ta'an Zamadeen Nagaatu dubbiseera. Guddinni daandii qilleensaa Itoophiyaa fi hariiroo Boeing waliin qabu ibsuun eegalu. ኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ውስጥ ትልቁ አየር መንገድ ነው። ትልቁ ስንል ደግሞ ኮምፔር ለማድረግ ከፈለገን daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessatti daandii qilleensaa guddaadha. Fakkeenyaaf daandiiwwan qilleensa Afrikaa keessatti beekamaa ta'an 3 yookaan 4 walitti dabalamanii hanga daandii qilleensa Itoophiyaan gahan. Lammaffaa immoo daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessaa maamila isa guddaadha. Hariiroon kun erga jalqabame immoo waggoota hedduu ta'eera. Xiyyaarota Boeing bituu, qaamolee xiyyaarotaa bituu fi kan kana fakkaataniin maamilummaan dhaabbileen lamaan kun qaban hariiroo isaanii daran cimaa akka ta'u taasise. Kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa fi Boeing hariiroo waggaa 70 yookaan 80 olii walitti dhufeenya gaarii ta'e qabu jechuudha. Xiyyaarota bituu fi gurguruu qofa osoo hin taane ያሉት ቬሪዬሽኖችን በሙሉ መጀመሪያ ከሚገዙት ፓዮኒር አየር መንገዶች አንዱ ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። kan biraan daandiin qilleensichaa yeroo ammaa kana xiyyaarota gara 162 qaba. Kanneen keessaa harki caalan yookaan kan gara 170 ta'u yookaan immoo sanaa olis ta'uu danda'u xiyyaarota Boeingidha. Akkuma addunyaattu xiyyaarota haaraa Boeing oomishuu dursa bituudhaan daandiin qilleensa Itoophiyaa sadarkaa qaba. Fakkeenyaaf xiyyaara 787 Dreamlines jedhaman bituudhaan akkuma addunyaattu Itoophiyaan sadarkaa lammaffaarra jirti. Akka addunyaatti bakka xiyyaaronni Boeing itti suphaman illee yoo ilaalle daandiin qilleensa Itoophiyaa gahee guddaa qaba. Akka Afrikaatti otoo hin taane akka addunyaatti. Kana malees Ameerikaa keessatti baankiin alergii fi galchii jedhamu kan damee investimentiin hoogganamu jira. Isa keessatti akka Afrikaatti maamilli guddaan daandii qilleensa Itoophiyaati. Sababa daandii qilleensa Itoophiyaatiin hariiroon daldalaa fi investimentii Ameerikaa fi Itoophiyaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu Boeingis gara fuula duraatti kan guddachuu danda'u itti fufiinsa qabaachuu danda'u jedhee itti amanu keessaa tokko daandii qilleensa Itoophiyaa waan ta'eef damee isaa asitti banachuun dhaabbatichaafis baay'ee murteessaadha. Boeing damee tokko banuudhaaf akka salphaatti otoo hin taane yeroo hedduuf qorannoo adda addaa taasisee waa hedduu ilaalcha keessa galchuun murtee kanarra ga'u.
አሁን በእጃቸው ካለው አውሮፕላኖች ወደ 70 የሚሆኑ የቦይንግ አውሮፕላኖች አዘዋል አዳዲስ ጥያሮታ አማጅራኒን አላሲ ዳንዴን ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ጥያሮታ ገራ 70 ta'an bituudhaaf ቦይንግ አጀጀራ ኩን ቡልቺንሳ አሜሪካ አማጅሩ ደሜ ኢንቨስትመንት irratti xiyyeeffatuu fi walitti dhufeenya Itoophiyaa gama kanaan cimsuudhaaf carraa guddaadha. Xiyyaaronni kun waggoota muraasa dhufan keessatti kan Itoophiyaaf kennaman ta'u. Kun egaa baasii doolaraa baay'ee guddaa ta'in bittaa raawwatamudha. Qorannoon nuti gaggeessinu jira. Isaanis akka dhaabbata guddaa addunyaatti qorannoo taasisan qabu yookaan immoo qaamoleen biraallee akkasuma. Xiyyaara daandiin qilleensa Itoophiyaa tokko bituu fi yoo xiqqaate lammiileen Ameerikaa 11,000 ol ta'an karaa kallattii fi kallattii hin taaniin carraa hojii argachuu danda'u. Oomisha isaa keessatti yookaan suphaa fi kan kana fakkaatan irratti hirmaatu jechuudha. Kun itti fufa. Itoophiyaanis ammoo waan Ameerikaarraa barbaaddu hedduu qabdi. Keessumaa gama daldalaa fi investimentiitiin. Gargaarsatu hin taane fayyadama waloo jechuu kooti. Amma kallattiin booyingii fi daandiin qilleensa Itoophiyaa irra jiran fayyadama waloo kallattii gara fuulduraa walitti dhufeenya Ameerikaa fi Itoophiyaa kana kan mul'isudha. Inni biraa Itoophiyaan qaamolee xiyyaaraa muraasa booyingiif akka oomishtu ni taasifama. Kanaaf bittaa qofa osoo hin taane sona dabaluudhaan kubbaaniyaa booyingii ga'u keessatti hirmaachuun faayidaa guddaadha. Walumaa galatti hariiroon booyingii fi daandii qilleensa Itoophiyaa kun Itoophiyaa irra darbee nageenyummaa fi walitti hidhamiinsa naannoo mirkaneessuu hariiroo fi qindoomina industirii uumuu akkasumas tajaajila hawaasaa Afrikaa keessatti gahee olaanaa qabaata. Kanaaf booyingii biiroo isaa Itoophiyaatti banachuun hiika guddaa qaba jechuudha. Namtii naannoo Hararitti gaazexeessummaan tajaajilaa kan ture Muhaddin Abdullaahi erga poolisii naannoo Harariitiin to'atamee hidhaa seenee torbee lama caalu maatiin BBC'tti himan. Miseensi maatii gaazexeessichaa nageenya isaaniif yaadda'uun maqaa kiyya hin ibsinaa jedhan akka dubbatanitti gaazexeessaan kun poolisii naannichaatiin yoo hidhamu waggaa 3 keessatti kan miilanaa marsaa 3ffaadha jedhaniiru. Shororkeessummaadhaan shakkamee jedhanii poolisiin paatroolii 4 mana jireenyaa dhufee qabanii deemanii kan jedhan maatiin kun egasis mana sakatta'anii homaa wanti argame hin jiru jedhaniiru. Waayila keenya maatii olaanaatu dubbise. Hidhamuu eegaa kun obboleessi jira yeroo jalqabaatiif egaa waggaa 3 dura kan hidhamee achiin boodallee waggaa dabre hidhamee ture barana saarra wal fakkaatu guyyaa 15 dura guyyaa 17 ni gaha kan qabamee hidhamee dura shororkeessaadha jedhamuudhaan mana saarraa kan qabame shororkaan shakkameeti jira jechuudhaan manni illee sakatta'amee bakka daa'imman jiranitti maatiillee rifachiisanii paatrool 4 dhufanii kan manallee sakatta'anii qabame haala saniin egaa kan qabame beellamas ammoo osoo manni irratti hin banamin beellama garagaraa irratti gaafachaa kan hidhamaa jiru. Haalli qabiinsa mana hidhaatis kan mirga namoomaa isaa sarbuudha. Mana dukkanaa keessatti kan hidhamee kophaadha bahee bakka adabbiidhaaf qophatti isaaniif mijjatu naannawa aanaa Shankoor jedhamutti. Kunis adeemsa isaa waan hin eegine jechuudha. Sila aanuma inni jiraatutti kan hidhamuu qabu. Achirra ammoo walirratti daddabarsanii bifa amaanaatiin egaa naannawa aanaa Shankoor poolis xaabiyaa Shankooritti kan hidhamee jiru. Ammas beellama yeroo dheeraa guyyaa 14 itti fudhatanii beellama san eegaati jirra jechuudha. Kitaabni tokkolleenis iddoo inni jirutti hin galuu fi maatii wajjinis haala barbaadu waliin argu. Akkasumas ammas abukaattoo yookaan xabaqaa isaatii wajjinis yeroo barbaadetti wal argaa hin jiru jechuudha. Sababni hidhamuu isaa jalqabarraa fi ammallee sababni isaa waa'uma miidiyaa hawaasummaa isaa irratti waan barreessuun wal qabata? Jalqaba wanta fuula Facebook isaa irratti maxxansee wajjin wal qabsiisanii wantoota garagaraa yommuu inni wanta hawaasa keenya ni barsiisaa hubannoo irraa ni argatan jedhee maxxansu kun nu wajjin wal faalleessa waan ta'eef hin maxxansiin jaaniin duraan rakkoo ummataallee rakkoon bishaanii yommuu jiraatu rakkoon garagaraa buu jiraatu ni maxxansaa furmaata akka argatuuf dursa isaanumaa namoota dhimmi ilaallatu ni gaafata. Yommuu deebisaa dhabu maxxansaa kaati ja'aniini wanta isaan dheekkamsu immoo yeroo yerootti illee kaasaati kan ture. Kun ammoo tihee ja'anii isuma barbaaduuf malee wanta himannaa isaan amma irratti dhiyeessaa jiranii wajjinis waan wal qabatu miti wanti isaan ja'anii wanta siyaasaan wal qabatu miti namoota dhuunfaa tuquu miti qaama tokkollee waan tuqaati miti. Akka waliigalaatti jeneraalii wanta beeku ummataaf qoodudha yeroo baay'ee kan inni irratti dhiyeeffatu. Wantoota baay'een dubbisa waan ta'eef waan dubbiseerraa kan ummata isaatiif qoodu. Kun ammoo siyaasa deebisee akka kiyyatti yaadu ummanni bal'aan ammoo ummanni Oromoo seenee ilaaluu danda'e waan kana jechuudha. Himaniin isin baname waayidawee ilaa ammaatti wantootuma garagaraa waan akkana barreessitee waan akkas hin barrooyne wanti isaan ja'an sun seenanii waan ilaaluu danda'e waan ta'eef silaa himata ni banatan ture yoo wanni sun kan isa gaafachiisu silaa ta'e hanguma har'aatu guyyaa 17 meeqa qabame himatuma takka hanga ammaatti irratti hin banamne. Beellamumaan dheeressaa jiranii sababni itti qabame wantuma fuula Feesbuukaa isaa irratti maxxansee wajjin wal qabsiisaniiti. Waggaa 3 keessatti si'a 3 hidhame jechuudha? Yeroo 3 hidhame.
Akka maatiitti rakkoon isinirra jiru maali? Akka maatiitti maaltu nurra gahaa jira seeti amma rooroo takka takkaatu nurra gahaa. Maaliif isa kana qabnee adabuudhaaf yookaan akka gama keenya dhufuuf barbaadu dharraa akkana godhaa jirra. Kanaaf itti sin dhaqinaa, walii sin arginaa, waan akkas jedhanii nu sossodaachisan faatu jira. Sossodaachisni garaagaraa nurra gahaa jira. Dhimma hidhamuu gaazexeessaa mana hojii isaanii irratti kan gaafanne hojii gaggeessaan eejensii sabquunnamtii naannoo Hararii obbo Eeliyaas Abdurrahmaan waa'ee hidhamuu isaa irratti odeeffannoo akka hin qabne dubbataniiru. Angajiyoonni waliin jiru wanta biiroo kominikeeshiniidhaaf bilbilaha. Hojjetaa keessanii miti? Nuti hojjetaa eegan biraa yeroo dheeraadhaaf nu biraa dalagaarra hin jiru. Dalagaarra hin jiru? Ramadamee hin jiru ammatti lafa ol hin ta'a. Kanaafuu hojjetaa keessanii miti jechuudha? Hojjetaa keenya gini nu biratti ramadamnee bootaan kan namne yeroo takka akkamatti karaa hojiirraa gadanii ana duratti hojiirraa gadamee ture akkumaan hojiirratti bootaan kan hojiirra hin turre. Mindaan kaffalamaafii ture? Hojiirra hin turre garuu mindaan hin argatu simbira argatu ture. To'atamuu isaa quba qabdu? Waa takka quba qabu. Waa'ee to'atamuu fi qabinsa mirgaa mana hidhaa keessatti kan maatiin gaazexeessichaa himatan irratti koomishiinarii koomishinii poolisii naannoo Hararii. Daandiin qilleensichaa baankii misooma Afrikaa waliin ijaarsa buufata daandii qilleensaa haaraa kanaa fi waliigaltee doolaara biiliyoona 7.8 mallatteessuullee himaniiru. Currently, there are around 2,500 households. Yeroo ammaa abbootii warraa gara 2,500 ta'antu qa'a. Lafti buufanni xiyyaaraa guddaan itti ijaaramu kun heektaara 3,500 kan ta'udha. Qonnaan bultoonni ijaarsa kanaaf kaafamaniif ammoo amma manneen jireenyaa isaanii ijaaraa jirra. Akkasumas waan jireenya isaanii ittiin gaggeeffatan waan akka agiroo piroosesiingii yookiin immoo dhaabbilee qindeessa oomishaalee qonnaa, tajaajila daldalaa dabalatee dhaabbilee tajaajila kennanii fi bu'uuraalee biroo mijeessaafii jirra. Bakka amma jiranirraa baatii sadaasaa dhufu keessa gara mana jireenyaa haaraa ijaarame kanatti darbu. The new airport will have an ultimate capacity of 110 million passengers per year. Ijaarsi daandii qilleensichaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu kunis baatiidhuma wal fakkaatu gara xumura baatii sadaasaa keessa eegala jennee yaadna. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kunis waggaa 4 booda kan xumuramu yoo ta'u, Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa duraa ta'a. Buufanni haaraan daandii qilleensaa Itiyoophiyaatiin ijaaramu kun waggaatti imaltoota miliyoona 100 fi miliyoona 10 keessummeessuu danda'a. Garuu ijaarsi boqonnaa lamaan raawwatama. Marsaa jalqabaatiin buufata imaltoota miliyoona 60 keessummeessuu danda'utu ijaarama. Isaan booda immoo ijaarsi buufatichaa imaltoota miliyoona 50 keessummeessuu danda'u yoo ta'u, erga ijaarsi boqonnaa tokkoffaan xumurame kan itti fufu ta'a. Ijaarsi marsaa jalqabaas bara 2029tti ni xumurama jedhamee eegama. Buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti guddinni daandii qilleensichaa haaluma dabaluun hojiiwwan babal'isuu waggoota 10 darbaniif gaggeeffamaa ture. Ammatti dandeettiidhuma waggaatti imaltoota miliyoona 25 keessummeessuu irra ga'eera. Buufanni xiyyaaraa haaraan naannoo Bishooftutti ijaaramu kunis buufataalee Boolee waliin karaa daandii saffisaa fi baaburaatiin wal quunnamsiifama. Daandiin qilleensichaa balaliisaa gara biyyoota Afrikaatti taasisuudhaan kaffaltii olaanaa kan kaffalchiisu. Sababii kaffaltii olaanaa biyyoonni keessummeessanii fi baasii boba'aatiin biyyoonni daandii qilleensichaa keessummeessan maallaqa olaanaa gaafatu. Akkasumallee gatiin boba'aa